Interprenershipiin gochaa fi adeemsa bu'aan isaa immoo kalaqa qabatamaa uumuu, argannoo haaraa argamsiisuu fi jijjiirama bu'uuraa hawaasa keessatti fiduudhaan guddina dhuunfaa fi biyyaa mirkaneessuudha. Leenjiin qopheessummaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa godina Shawaa Bahaatiin qophaa'ee qaamolee hawaasaa aanaalee godinichaa irraa argamaniif magaalaa Adaamaatti kennamee jira. Obbo Laggasaa Taliilaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa godina Shawaa Bahaati. Namni ogummaa hin qabne maraan martooyyummaa keessaa bahuu waan hin dandeenyeef qaamni hawaasaa kamuu leenjii sammuusaa misoomsuu qaba, kalaqa irratti bobba'uu qaba jedhan. Namni ogummaa hin qabne, namni jijjiirama keessatti waa hojjechuu hin dandeenye, hiyyummaa maraan martooyyummaa keessaa bahuu akka hin dandeenye qabatamaan hin beekamu. Sammuu namaa irratti hojjechuudha. Seenaa biyyoota guddatan kanneen akka Jaappaan fudhanne keessattuu waraana addunyaa lammaffaadhaan booda erga baay'ee miidhamaniin booda inni guddaan kan hojjetan daandii hojjechuu miti. Mana barnootaa ijaaruu miti kan hojjetan. Yookiin hospitaala waan garaagaraa hojjechuu miti. Sammuu namaa misoomsuu irratti kan bobba'an baay'inaan. Waggaa baay'ee kan fixan irra caala sammuu namaa misoomsuu irratti. Yaada qalbii namaa jijjiiruu irratti. Chaayinaanis akkasumatti sammuu namaa irratti kan hojjetan. Iskiilii guddisan. Barnoota caala iskiilii guddisan. Biyya keenya keessatti chaayinoon nama baay'inaan agartan kun baay'inaan warra barreessuu fi waa katabuu hin dandeenyedha. Garuu ogummaa qabu. Iskiil kan jennu sun isa sana jechuudha. Biyya keenya keessatti dhuftan immoo namni baratee akkaawuntiingiidhaan seeraan waan garaagaraatti sartifikeetii guute qabatee baay'eedha. Waa barreessuu sirriitti danda'a. Garuu akka chaayinaa sanitti waa hojjetee iskiilii waan hin qabneef waa hojjetee jijjiirama fiduu irratti hanqina bal'aatu jira. Kanaaf staatus koo kan jijjiiruudhaaf hawaasni keenya dirqamatti leenji'uu qaba. Leenjiin kun kan hooggansaa qofaa miti. Hawaasni marti leenji'uutu irra jiraata ogummaa. Obbo Abbunii Baqataa itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa godina Shawaa Bahaati. Haala kanaan dura baratameen hojii hunda raawwachuu waan hin danda'amneef hawaasni leenjii ogummaa horachuun barbaachisaadha jedhan. Haala kanaan dura baratameen hojii hunda raawwachuu hin dandeenyu waan ta'eef mootummaa misoomaa qofa osoo hin taane mootummaa interprenershiipii taana jenneeti kan jalqabne, mootummaa rakkoo dandamachuu danda'u, mootummaa kalaqa hoogganu, mootummaa ariitii hoogganu, kanaaf galtee ta'uu danda'u jechuudha. Leenjiin kun kan ittiin hojjennu caala bal'aa keenya nu fayyada jechuudha. Dhuunfaa keenyaa nu fayyada waan ta'eef sirriitti yoo dhageeffan boru gallee irratti hojjennaa, boru irratti ufii keenyaa of jijjiirra waan ta'eef karaa kanaan yoo nu hubattan waan gaarii waan jedhu qabaa. Obbo Adam Kamal hoogganaa itti aanaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaati. Wayitaa hirmaatotaaf leenjii kennan interprenershiipiin qalbiidha, qalbiin namaa yoo jijjiirramee qajeele inni kaan irratti dabalamaa deemaa jedhan. Qalbii namaa jijjiiranii kalaqaaf hawaasa dadammaqsuun ejjennoo mootummaa ta'us ibsanii jiru. Interpreneuronni jennu kun calqaba qalbii jechuudha. Qalbiitu nagadaa bar suuqii miti meeshaa miti. Yoo qalbiin qajeele kun irratti dhufa. Leenjiin kennallee waan kana irratti xiyyeeffata. Wanni irratti xiyyeeffatu akka biiroo kennaatti interprenershiipiin kalaqni wantoota xiyyeeffannoo addaa akka mootummaatitti hin barbaadan jedhamanii yaadaman keessaa tokko. Akka Obbo Adam jedhanitti namni akka lama ta'a jedhan. Gariin baay'ee rakkatee rakkoo waliin wal baree rakkoodhuma keessa kan jiraatu yoo ta'u, gariin ammoo rakkatee xiiqiidhaan hojjetee kutatee rakkoo keessaa bahaa jedhan. Namni akka lama ta'a. Akka saayinsiititti illee aadaan illee qabeen. Gariin rakkatee rakkoo wal baratee rakkooma keessa nagaan jiraata. Gariin rakkatee kutatee xiiqii rakkoo keessaa of baasuuf murteeffata. Kun akka ta'u nuka akkamiiti ufin jechuu akka dandeenyuufi dhibeen yookaan rakkoon nama mudatu hagam jiruu namatti mi'eessaa yookaan jiruu nama hadheessa kan jedhu akka laalu. Jiraachoonni jedhamu kuni ka lubbuu bira tarre marti kennaan jirra waan ta'eef. Hiikkaa jireenya keessa barbaannu jedhadhu tokko sababaa jiraataniif yookaan immoo jiruu keessatti waan tahuu qaban keessaa waan isaa guutamuu qabu maal harkaa qabna kan jedhu of keessa laalla jechuudha. Hirmaatota leenjichaa dubbisneen leenjii kanarraa waan guddaa akka baranii fi aadaa hojii isaanii jijjiiranii hojii otoo hin tuffatiin hojii lamaa ol hojjechuudhaan jiruu ofii fooyyessuun murteessaa ta'uu leenjii kanarraa baratamaa jedhan. Ogummaa qabuun akkamitti aadaa hojii kaleessaa keessaa bahee waan xiqqoorraa ka'ee iddoo guddaa ga'u akka danda'u muuxannoo qabu sana cimsatee kuufatee hojii tuffachuu dhiisee hojii sana keessaa garanatti bahee har'a immoo
jabaatee hojjetee akkamitti dinagdee isaa akka inni gabbifachuu danda'u ogummaa isaatiin akkamitti waa hojjechuu akka danda'u xiqqoorraa kaanee guddoo akka dandeenyu ga'uu dandeenyu waan xiqqoo hojjennee sanarraa guddaa akka ga'uu dandeenyu. Hojii dhabaanis hojjetaan mootummaas akkamittiin carraa hojii uumnee hojii uummanni hojjenna sa'aatii qabnu sa'aatii rafuu caalaa kan jedhu irraa kan leenjine dhugaa leenjii bareedaadha. Leenjii kanarraa wanti baratamu qabeenya qabnu lafa qabnu bishaan qabnu qabeenya uumamaa rabbi uumamaan nu badhaase kana akkamitti fayyadamuu akka dandeenyu waan baay'ee si barsiisa. Hojiin dhabamee osoo hin ta'in isaa bakka hojii dhafuuf hin qopheessin akka leenjii har'aa kanarratti argatte jechaadha. Hojiin dhabamee osoo hin ta'in carraa hojiidhaan nurra haga nuti hedduu kana caalaa nurra bal'aadha. Namni tokkonumaa hojii 4-5 hojjetu akka danda'utti waa isaa sammuu isaa waan hojiin qophaa'an ta'aniif uummatatti hin laalle nuti. Akkuma inni baanu teenyee oduu waan guddoo arganne in hawwina malee fedhii hin qabnu. Namni fedhii qabu maal ta'a? Gufuun sodaatu, gubaan sodaatu, dadhabbiin sodaatu in hojjeta. Sababa kanaafuu fedhii hawwii qofa qabaa fedhii hin qabu akka fedhiin nu keessatti argamtu leenjii nutti godhee kana irraa fudhanne